Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo intarneetii saatalaayitii Naayilsaatii feesbuukiidhaan kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akkam ooltan. Kamisa caamsaa 28 bara 2020 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo caamsaa 20 bara 2012 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti. Itoophiyaa keessatti sa'aatiilee 24 keessatti qorannaa vaayirasii koronaa namoota 4950 irratti geggeessameen namoota 100 irratti vaayirasichi argamuun arra himamee jira. Naannoon Gaambeellaa qorannaa vaayirasii koronaa eegaluusaa biiroon fayyaa naannichaa beeksisee jira. Sodaaf yaaddoon vaayirasii koronaa addunyaa kanarratti namoota hedduutti dhibee qorqalbii yookaan saayikooloojii salphaatti irraa dandamachuun hin danda'amne uumaa jira jechuudhaan hoogganaan tokkummaa mootummootaa dubbatanii jiru. Kanneeniif kabiroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya. Piroodyuuseriin Tamsaasarraa Biraan Hayiluu, Tamsaasa intarneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigisti Gammeetii oduu har'aaf gara tujubeettan sin dabarsa. Attamoltan dhaggeeffattoota keenya kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaati. Itoophiyaan har'a lakkoofsa namoota COVID-19 qabamanii isa olaanaa galmeessite. Sa'aatiilee 24 darban keessa namoota qorannaan laaboraatoorii godhameef 4950 keessa 100 vaayirasiin koronaa kan keessatti argame yoo ta'u namoonni 94 Finfinnee keessaa ta'uun beekameera. Gama biraan Itoophiyaan qajeelfamaa walirraa hiiqiinsa hawaasummaarra deebitee ka fooyyessite yoo ta'u akkuma kanaan amma namni martinuu ennaa manaa ba'u maaskii kaayyachuu qaba. Kanarratti oduudhaa booda gabaasa qabna. Addi bilisummaa uummata Tigraay TPLF mootummaan federaalaa kutaalee biyyattii garaagaraa keessatti dhiittaa mirga namaa raawwataa jira jechuun himate. Ibsa ayyaana caamsaa 20 baaseen akka jedhetti waggoota 29 dura Ihaadeeg aangootti dhufee jedhee jira. Paartichi mootummaa yeroo ammaa jiru sirna abbaa irree dargiin wal fakkeessuudhaan mootummaan Abiyyi olaantummaa gosa tokko deebisee fiduu barbaadaa jechuun himate. Mootummaan federaalaas deebii kennee jira. Gabaasa Mulugeetaa Bahaa Maqaleerraa erge jaallanneef dubbisa. Bulchiinsi naannoo Tigraay caamsaa 20 sababaa gochuudhaan dhaamsa baga geessanii dabarseen sabaaf sablammoonni Itoophiyaa guyyaa kana kabajaa akka turan guca walabummaa qabachuu fi abbaa aangoo ta'uudhaan ture jedheera. Itoophiyaan bara 2017 keessa tarree biyyootii galii giddu galeessaa qaban keessaa akka taatu mul'ata kennameen nagaan bu'ee demokraasiin hundee akka jabeeffatu misooma jajjabeessuufis hojiin dandeessisu gaggeeffamuu ibsee jira. Deemsa ture keessa uummanni Itoophiyaa abbaa taayitaa ta'uun mirkanaa'ee daldalli fi investimentiin babal'atee kabajaa bilisummaa fi abbaan biyyummaa biyyaa ol ka'ee akka mul'atu ta'eeraa jedha ibsi ba'e. Qeeqa dhiyeesseenis ibsi kun mootummaan federaalaa kabajaa fi walabummaa biyyattii haala salphiseen walabummaa imaammata biyyaa darbatee gatuudhaan balbala jiran mara humnooti alaaf banaa godhee jechuudhaan dhaabbatoota gurguddoo biyyattis gurgurtaaf dhiyeessee jedheera. Dhukkuba koronaa ittisaa filannoo guutuu biyyaa gaggeessuuf haala mijeessinee walii wajjin haa hojjennu jechuudhaan paartilee siyaasaa hoogganootaaf hayyoota gaafatee jira. Uummati Eertiraas baga guyyaa bilisummaa kana geessan kan jedhu ibsi kun uummata biyyootii lamaanii gidduutti keessumaa hoogganoota biyyootii lamaan gidduutti wanni deemaa ture danqamuusaa himatee jira jechuudhaan Mulugeetaa Bahaa Maqaleerraa gabaaseera. Gama kaaniin qeeqa bulchiinsi naannoo Tigraay mootummaa federaala Itoophiyaa irratti dhiyeesse kun dheekkamsaa fi miiraan kan guutame jechuudhaan itti gaafatamaan kutaa pireesii kan waajjira muummicha ministeera Itoophiyaa obbo Nugusuu Xilaahuun dubbatanii jiru. Jijjiiramaan argame kanaaf sababaan hammeenya sana dura gaggeeffame ta'us ibsan. Gareen bulchiinsa naannoo Tigraay hoogganu ibsa kana fakkaate kan baasu achuma Tigraay keessatti gaaffii ka'aa jiran bifa biraa qabsiisuu fi jedhu obbo Nugusuun. Qabeenya saamameen Itoophiyaan godina yaaddoo akka taatuuf hojjechuurraa of qusachuu kan wayyu ta'uu obbo Nugusuu Xilaahuun hubachiisaniiru jechuudhaan Iskindir Firee Finfinneerraa gabaaseera. Lammiiwwan Itoophiyaa Libaanan keessa turan 337 galmeen imalaa qophaa'ee fi gara biyya ofiitti akka deebi'an taasifameera. Har'a Beeruutii kan ba'an lammiiwwan Itoophiyaa kun gara biyya ofiitti deebi'uuf kana dura doolaara 550 baasanii kan turan yoo ta'u maallaqi isaanii guutummaan deebi'uuf isaa Libaananitti kan argamu waajjirri qoonsilaa Itoophiyaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsee jira.
Gama biraan sochiin har'aa kun haala adda addaan kanneen rakkoo keessa jiraniif lammiiwwan biyya ofiitti deebi'uu barbaadaniif abdachiisaa ta'uu koreen hojii raawwachiistuu hawaasa Itoophiyaa Libaanan keessaa ibsaniiru jedha gabaasi Ababaayyoo Gabayyaa'u. Dargaggoonni magaalaa xiqqoo naannoo Dassee keessa jiran fedha ofiin kaka'uudhaan sooshaal miidiyaa gargaaramanii kanneen yeroo rakkisaa ta'e kana keessa deeggarsa barbaadaniif maallaqa walitti qabanii jiru. Hanga ammaatti qarshii miliyoona 2 ol walitti qabu isaanii Masfin Arraagee gabaaseera. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kutaa Yuunaayitid Steets Minisootaa magaalaa Miniyaapolis keessatti namni gurraachi tokko harka poolisiitti du'uun roobii kaleessaa mormii hokkaraan guutame kabiroo dhaqqabsiisee jira. Televiziyoona irratti fakkiin mul'ate poolisiif hojjettoonni ittisa ibiddaa suuqii ibiddi itti qabsiifame fuulleetti kan argaman ta'uu mul'ise. Ibiddi sun kan qabate fuullee buufata poolisii hiriirtonni mormii kibxata darbe poolisii waliin walitti bu'anitti ture. Aariin namoota kan belbele wixata darbe gurraachi lammii Ameerikaa George Floyd jedhamu dhimma foorjariin wal qabatee shakkamaadha jedhamee erga qabamee booda harka poolisiitti erga du'ee booda viidiyoon moobaayila harkaan waraabame Floyd harkisaa boodatti hidhamee lafarra erga ciibsamee booda poolisiin adii morma isaarra jilbaan dhaabatee mul'isa. Floyd hafuura baafachuun dadhabe jedhee poolisichatti ennaa iyyatu dhagahama. Garuu poolisiin sun daqiiqaa hedduuf erga inni socho'uu dhaabeeyyuu morma isaarra jilbaan dhaabatee jiraachuu mul'isa. Boodarras hospitaalatti geessamee lubbuun isaa darbe. Bulchaan magaalaa Minneapolis Jacob Frey abbootiin alangaa naannoo poolisii morma Floyd irra jilbaan dhaabate sanarratti himannaa yakkaa akka dhiyeessan gaafataniiru. Namni Floydiin ajjeese sun maaliif hin hidhamne jechuudhaan Frey tuuta oduuf ennaa ibsa kennan gaafatanii jiran. Yoo anis ta'e namni kabiroon badii dalage ta'e hidhamuu qabaa jedhan. Mirgi Floyd dhiitamuuf dhiisuu poolisiin konyaa Heneppiniif FBI'n qorataa akka jiru ta'uun ibsamee jira. Pireezidaanti Doonaald Tiraamp Tiwiitarii irratti ergaa maxxansaniin FBI'n qorannaa sana akka saffisu gaafatanii maatii Floydiif gaddatti dhaga'ame ibsaniiru. Mormituun isaanii kan filannoo pireezidaantummaa sadaasa keessa geggeessamuuf jiru Joo Baayiden ajjeechaan Floyd irratti raawwatame qaamuma tooftaa haqi dhabamuu kan ammayyuu biyyattii keessa jiruuf hundee gadi fageeffate jedhanii jiran. Seerri paarlaamaan Chaayinaa raggaasise kan hanga tokko ofiin of bulchitu Hong Kongiif balaadha jechuudhaan qeeqxonni dubbatanii jiran. Koongiresiin biyyoolessaa uummata Chaayinaa seera falmisiisaa kan har'a sagalee 2873 tokkoof miseensota sagalee hin kennin ja'aan raggaasise. Seerri haaraan kun hojii addaan foxxoquu ganiinsa biyyaa yookaan gocha shororkeessummaa nageenya biyyoolessaaf balaadha ittiin jedhe adaba. Seerri kun itti dabaluudhaan qaamni nageenya biyyoolessaa Chaayinaa Hong Kong keessatti dhaaba akka hundeeffatullee ni eeyyama. Koree dhaabbataan seera kanaa seerri baatii fulbaanaa hojiirra oole jedhame bal'inaan wixineessuu jalqabuuf jira. Seerri sun kacaasaa mootummaa ofiishee qabdu Hong Kongiif balaadhaa jechuudhaan gareeleen daldalaaf biyyoonni gama dhiyaa balaaleffataniiru. Seerri nageenyaa biyyoolessaa Beijing labse kun walakkeessa bara 2019tti hiriira mormii magaalattii raaseen wal fakkaatu marsaa haaraa kaasisee jira. Roobii galgala namoonni seera kana morman kanneen 360 ta'an to'annaa jala oolaniiru. United States lakkoobsi namoota COVID-19 du'anii 100,000 ol ga'uusaaf kunis lakkoobsa namoota lola Veetnaamiif Kooriyaa keessatti du'anii caala. Biyyattiin lakkoobsa tilmaamame ol innaa lammiiwwan ishee dhabde kanatti gareeleen sanatarii paartii lamaanuu kanneen du'an kana kabajaan yaadachuuf wixata dhuftu yeroon calliinsaa akka ta'u gaafataniiru. Biyyi kun yeroo dukkanaa kana tokko hedduunis firoottan isaanii du'aniif sirna awwaalchaa geggeessuu hin dandeenye. United States lakkoobsa namoota guyyaa guyyaatti du'anii xiqqoo gadi bu'uu argitus fooyya'inni kun roobii kaleessaa jijjiiramuudhaan namni 1,400 haaraan du'uun gabaasame. Addunyaarraa namoonni 355,000 ol sababaa COVID-19 du'uu Staatistiksiin Yuunivarsiitii Johns Hopkins beeksisee jira. Addunyaarraa uummanni miliyoona 5.7 vaayirasii koronaan yoo qabamu kana keessaa dhibbarraa harki 30 United States keessaa ta'uun beekameera. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma. Kan
kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Itoophiyaa keessatti saatilee 24 keessatti qorannaa vaayirasii koronaa namoota 4,500 irratti geggeessameen namoota 100 irratti vaayirasichi argamuun arra himamee jira. Waajjirri abbaa alangaa kan Itoophiyaa qajeelchota dabalataa tamsa'ina vaayirasichaa ittisuu danda'a jedhu ifatti beeksisee jira. Muktaar Jamaal kanarratti gabaasaa qaba. Ibsi Ministeerri Fayyaa fi Inistitiin Fayyaa Hawaasaa waliin baasan akka akeekutti sa'aatii 24 darban keessatti qofa qorannaa laaboraatoorii namoota 4,950 irratti taasifameen namoota 100 irratti vaayirasiin koronaa argamuunsaa himameetiin jira. Namoota vaayirasichi irratti argame keessaa 62 kan ta'an kanneen imala biyya alaa qabaachuu fi namoota dhibee kanaan qabaman waliin tuttuqqaa qabaachuun isaanii kan hin beekamne yoo ta'u, namoonni 35 nama vaayirasii koronaatiin qabame wajjin kallattiidhaan tuttuqaa akka qabaataa turanii fi namoonni 3 ammoo seenaa imala biyya alaa akka qaban addaan baafamuu isaa Ministeerri Fayyaa fi Inistitiin Fayyaa Hawaasaa beeksisaniitiin jiru. Namoota 100 sa'aatii 24 darban keessatti vaayirasiin koronaa irratti argame keessaa 94 kan ta'an jiraattota magaalaa Finfinnee ta'uun isaaniillee adda baheetiin jira. Finfinneetti lakkoofsi namoota vaayirasii koronaatiin qabamanii guyyuu dabalaa dhufuun bu'aa of dagachuutii fi dhimmoota himmaatiin jiran xiyyeeffannaadhaan laaluu dhabuuti jedhu dubbi himaan Ministeera Fayyaa Dr. Taganee Raggaasaa. Egaa kun Finfinneen akkuma kana dura kaasaa turre keessumaa magaala saaxilamuu dhukkuba kanaan magaala saaxilamtuu ta'uun ishii beekamaadha. Haa ta'u garuu of dagannaan magaala Finfinnee keessatti mul'atu bifa kanaan haala itti babal'achiisuu danda'u irra gahee jira. Wanni hawaasa waliin taanee kallattii kutaalee magaalaa hundarratti adda baasuuf deemame inni guddaan xiinxalli keenya kan agarsiisu of dagannaadha. Ammas rakkoo guddaa ta'ee kan jiru namni qajeelfamoota bahan hojiirra oolchuu dadhabuu walirraa fageenyi ammas iddoo baay'ee irratti cimuun hin danda'ama. Hojiirra ooluu dadhabuunsaa rakkoo guddaa ta'eeti kan argaa jirru. Kanaaf akka mootummaatti tarkaanfiiwwan adda addaa fudhatamaati kan jirani. Kallattii birootinis dhimmoonni silaa of eeggannoo godhamuu qaban keessumaa immoo magaalaa Finfinnee irratti haala amma deemamu kanaan of dagannaan kun itti fufnaan sadarkaa to'annaa keenya ala bahuutti deemuu waan danda'uuf akka mootummaatti magaalaalee kutaalee jiran hunduma wajjiniin magaalaa Finfinnee biiroo fayyaa Finfinnee akkasumas bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi qaamota dhimmi ilaallatu waliin mariin godhamaatii kan ture. Kanaaf kallattii ittiin dhimmoonni silaa of eeggannoon godhamuu qabu hundi otoo walirraa hin ciccinne magaalaa Finfinnee irratti bifa addaa ta'een hojiirra oolan kallattiin taa'ee hojiitti seenamee jira. Finfinneetti heddumminaan mul'ataa dhufuu kanaan walqabatee kutaaleen magaalaa yookaan ammoo gandoonni baay'ee saaxilamoo ta'an adda bahaniiru. Adda bahanii jiru. Akka waliigalaatti kutaaleen magaalaa hunduu saaxilamoo ta'aniiti kan jiru. Gabaasnis kan mul'isu kana hundumarratti haalli itti dabalaa dhufeetu jira. Keessumaa immoo kutaan magaalaa Lidataa lakkoofsa yoo laallu parsanteejiidhaan yookiin parsantaadhaan ol ka'aadha. Akkasumas Addis Katamaa Kifla Katamaanis bifuma sanaani kutaa magaalaa Addis Katamaa jechuudha. Kanneen biroos kan akka Boolees kutaaleen magaalaa hundarratti jechuun hin danda'ama dabalaa dhufee jira. Kanaaf iddoo hundarrattuu haala wal fakkaatuun xiyyeeffannaan addaatti kennamuu qabaadha kallattiin taa'ee jiru. Kallattii kanaan qaama dhimmi ilaallatu wajjiniin kan itti deemaa jiru. Oduudhuma wal qabatuun manni abbaa alangaa federaalaa murteelee tamsa'ina vaayirasii koronaa ittisuu danda'an jedhan ifoomsaniitiin jiru. Dhoorgii geejjibaa kanaan dura geejjiba konkolaataa manaa yookaan ammoo koodii 2 dabareedhaan akka socho'an ugguruuf baheetiin tureen wal qabatee hojimaanni kun bu'aa qabeessa waan hin turreef uggurri guutumaan guututti ka'eetiin faloonni biraa kan irratti barbaadaman ta'uu manni abbaa alangaa federaalaa ibseetiin jira. Geejjiba qaxxaamura biyyaatiin wal qabateetiin haala sochiin namootaa ugguruudhaa fi xiqqeessuu danda'amu irrattillee bal'inaan akka hojjetamuu fi dhimmoonni gatii irrattillee wal qabatee ifoomfamuudha ibse. Gama biraatiin tamsa'ina vaayirasii koronaa ittisuudhaaf uffannaa maaskii yookaan ammoo uwwisa afaanii funyaanii namni hundinuu mana isaatii yeroo bahutti akka osoo hin uffatin hin baane seeraan ugguramuu isaa ibsameetiin jira. Yeroo hojii hojjettoota bulchiinsa magaalaa Finfinneetiin wal qabatee ganama sa'aatiin seensaa sa'a 1:00 yoo ta'u galgala sa'aatii 9:00 irratti xumuraniitiin akka bahantu murtaa'e. Lammiileen qajeelfamoota bahaatiin jiran kana xiyyeeffannaadhaan hojii irra oolchuudhaan tamsa'ina vaayirasii koronaa akka ittisaniif Ministeerri Eegumsa Fayyaatii fi Abbaan Alangaa Federaalaa waamicha dhiyeessanii jiru.
gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Finfinneerraa. Naannoon Gaambeellaa qorannaa vaayirasii koronaa eegaluu isaa beeksisee jira. Hoogganaan biiroo fayyaa naannoo Gaambeellaa obbo Kaan Gaatluwaak guyyaatti saamuda 180 qorachuu dandeenya jedhu. Jiraataan magaalaa Gaambeellaa tokko immoo qorannaan COVID-19 Gaambeellaa keessatti eegalamuun dagannaa waa'ee vaayirasichaa uummata biratti mul'atu akka irrattu taasisaa jedhu. Naakoor Malkaatu Amborraa gabaase. Itti gaafatamaan biiroo fayyaa naannoo Gaambeellaa obbo Kaan Gaatluwaak raadiyoo sagalee Ameerikaatti akka himanitti torbanarraa jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaatti caamsaa 13 bara 2012 irraa jalqabuudhaan wiirtuu laaboraatoorii Gaambeellaa gara giddugaleessa qorannoo COVID-19tti geeddaruu isaaniiti kan isaan himan. Hojii qorannoo vaayirasii koronaa kana jalqabuun isaanii faayidaa ni qabaata jedhanis akkasitti ibsanii jiru. መመርመሪያ መሳሪያው ከዚህ ቀደም ለኤችአይቪ ቫይራል ሎድ ማሽን መከታተያ ተብሎ ወደ ክልሉ የመጣ meeshaan qorannoo dhibee koronaaf oolu kun kanaan dura dhibee HIV AIDS qorachuudhaaf kan gara naannoo Gaambeellaatti ergamee fi HIV AIDS qorachuudhaaf kan oolaa ture. Meeshaa kanarratti sirreeffamoonni tokko tokko taasifamuun akka qorannoo COVID-19f oolu taasifamee jira. Guyyaa tokkotti yeroo ganamaa hanga galgalaa jirutti yoo humna guutuutiin hojiirra oolfame saamuda 180 ta'u qorachuu haala dandeessisurra jira. Kanaan dura naannoon Gaambeellaa saamuda fuudhuudhaan gara Finfinneetti ergee qorachiisuuf yeroo dheeraa fi dadhabbii baay'ee gaafata ture. Asitti qorachuun keenya kana hunda ni hambisa. Kanaaf faayidaa qabaa jechuudha. Humna guutuutiin qorannootti seenuun keenya immoo bu'aa inni qabu kan biraati. Godina Qellem Wallaggaaf mattuu wajjinis waliigaltee ittiin waliin hojjannu irra geenye jirra. Saamudootni mattuuf Qellem Wallaggaa irraa dhufan gara fuulduraatti asitti qoratamu jechuudha. Isaan immoo humna namaatiin kan nu gargaaran ta'a. Hanqina meeshaalee qorannootti geggeessuu fi humna guutuutiin hojjechuudhaaf akka dandeenyutti ammoo ministeera fayyaa federaalaa fi qaamolee dhimmi ilaalu wajjin mari'achuun qophii taasisaa jirra. Naannoo Gaambeellaatti baqattootni 300,000 lakkaa'aman kan argamanii fi naannoon Gaambeellaa biyya ollaa Sudaan Kibbaa wajjin bal'inaan kan wal daangessu waan ta'eef qorannoon vaayirasii koronaa akka jalqabamuuf kanaan dura tattaaffii guddaa taasisaa turreerraa jedhan hoogganaan biiroo fayyaa naannoo Gaambeellaa haala saaxilamummaa baqattootaa adda baafachuu fi qaama dhimmi ilaallatu wajjin marii gochaa jirraa jedhan qorannoo vaayirasii koronaa baqattoota irratti adeemsisuuf qophii gochaa jiraachuu isaaniiti kan isaan himan. አሁን የኛ ሙያተኞችና ከከተማ ከሚያስተዳድረው አራ garaagaraa keessa jiran bifa salphaa ta'een akka tajaajilichaa argatan kan isaan dandeessisuudha jedhan hoogganaan biiroo fayyaa naannoo Gaambeellaa obbo Kaan erga COVID-19 Itoophiyaa seenuun beekame jalqabee naannoo Gaambeellaatti hojiiwwan ittisaa garaagaraa taasifamaa turanii jedhan haa ta'u malee iddoo tokko tokkotti dagannoon jiraa jedhan dagannoon akka hin jiraanneef hojjetamaa jiraas jedhan Aragaash Farraaw dargaggoota magaalaa Gaambeellaa tola ooltummaan tajaajila irra jiran keessaa isa tokko ta'uu dubbata. Qorannoon vaayirasii koronaa naannoo Gaambeellaatti jalqabamuun isaa dagannoo uummata bira jiru hir'isuu keessatti qooda qabaa jechuun dubbata. Kanaan dura yeroo saamudootni Gaambeellaa irraa fudhatamanii gara Finfinneetti ergamaa turan waanuma mallattoon vaayirasichaallee naannoo Gaambeellaatti hin mul'anne godhanii fudhachuun kun tureera. Kun ammoo akka uummatni naannichaa eeggannoo godhu laaffisu taasisaa ture jedhee yaada. Naannoon Gaambeellaa Sudaan Kibbaa waliin wal daangeessa. Baqattootni hedduullee Gaambeellaa keessa qubatanii jiru. Eegdota daangaa bira darbanii baqattootni yeroo seenuu hin dandeenye maloota biroo fayyadamuudhaan bosonaaf lagoota keessa bahanii kallattii biroon Gaambeellaa seenu. Kanaaf naannoon Gaambeellaa saaxilamummaan inni vaayirasii koronaadhaaf qabu olaanaadha jechuun ni danda'ama. Hojiin qorannoo COVID-19 asitti eegaluun isaa immoo baay'ee murteessaaf
kan nama gammachiisu ta'ullee osoo dargaggootni tola ooltummaan hojjetan ogeessotni fayyaaf mootummaan facaatii dhibee kana ittisuudhaaf dhamaanii ammallee namootni of dagatan jiru walammatanii fageenya osoo hin eeggatin deemuun kun ni mul'ata. Kanaafuu bakka namootni hedduminaan mul'atanitti mootummaan hojii namoota kana addaan bittimsuu hojjechuu qabaa jedhee yaada. Hoogganaan biiroo fayyaa naannoo Gaambeellaa obbo Kaan Gaatulaak ogeessotni fayyaa fi tola ooltotni manaa manarra deemuu fi sabaa himaalee garaagaraatti fayyadamuudhaan vaayirasii koronaa dursanii haala ittiin ittisuun danda'amu irratti hubannoon uumamaa jira jedhan. Gorsa ogeessota fayyaa fi qajeelfamoota mootummaatiin ba'an namoota hojiirra oolchan irratti haala tarkaanfiin seeraa barsiisaa ta'e itti fudhatamu irrattis qaamolee nageenyaa wajjin mari'ataa jirra jedhan obbo Kaan. Jiraattota naannoo Gaambeellaa ofii isaaniif maatii isaanii akkasumas hawaasa isaanii kan biroo weerara vaayirasii koronaa irraa dursanii ittisuuf yeroo kamirrayyuu caalaa yeroo isaan hojjechuu qaban ammaa jedhan. Harka saamunaatiin irra deddeebiin dhiqachuu, fageenya ofii eeggachuu fi haguuggii afaan funyaanii godhachuun barbaachisaadha jechuun yaadachiisanii jiru. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amborraa. Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabru Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Barreessaan muummichi tokkummaa mootummoota Antooniyoo Guterres namoota addunyaarraa miliyoona hedduu sababaa COVID-19 rakkoo qorbii yookaan dhibee sammuutiin giramaa jiraniif akka wallaansi fayyaa kennamu waamicha dhiyeessanii jiru. Namoota vaayirasichaan qabamaniif qofatoo hin taane namoota yaaddoo vaayirasichaan rakkataa jiraniif keessumaa namoota dhukkubsatoota kunuunsaniif wallaansi dhibee sammuu barbaachisaadha jedhu Guterres. Veroonikaa Baalderas Iglesiaastu gabaasee jaallannitu dhiyeessa. Mariisaaf abbaa warraa ishee Juwaan Kaarlos lachuu narsota yoo ta'an hospitaala Waashintan DC jiru tokko keessatti kutaa namoonni akka hamaatti dhukkubsatanii fi lubbuuf isaan sodaachisu ciisan ICU jedhamu keessa hojjetu. Mariisaa Wiswell akka jetteetti patients are put on ECMO, which is bypassing their lungs. Dhukkubsattoonni kun meeshaa somba isaanii bakka bu'uudhaan qilleensa qulqulluu oksiijin jedhamu seensisee qilleensa gubate kaarboon daayoksaayiid jedhamu qaama isaanii keessaa baasaaf jiraachuuf carraa sadhumaa qabanii jechuudha. Intalli kooshee guddoon jette aasmaa yookaan aasmii waan qabduuf jecha dhukkuba COVID-19 gara mana keenyaatti akka nu waliin deemuun feenu sababiinsaas akka salphaatti warra miidhamuu malan keessa waan taateef jette. Abbaa warraa ishee Nersiin Joan Carlos Torres akka jedhutti We in the front line, we know what's happening and we know that there's no cure. Torasa duraarratti bobbaanee jirra. Maaltu deemaa akka jiruu fi COVID waan ittiin fayyu akka hin qabne beekna. Kanaaf uffata jijjiirrachuu, kophee alatti baasnee ol galuu, qaami keenya hundumtu qulqullaa'aa eega ta'e booda ol galuu akka qabnu hubanna. Yoo kun ta'e vaayirasiin koronaa nu waliin mana seenuu jedheera. Dhukkuba COVID-19 nan qabamaa jedhanii yaadda'uu fi sodaachuun kan ogeessota eegumsa fayyaa weerara dhukkuba COVID dura dhaabbatanii sana duwwaa miti. Waaltaan qorannaa Pew jedhamu akka gabaasetti lammiiwwan Ameerikaa 3 keessaa harki tokko yaadaan dhiphachuu ka sadarkaa olaanaa keessa jiru jedheera. Kunis yeroo waan hundumtuu cufamee mana keessa oolan sanatti ta'uu beeksiseera. Ogeessota eegumsa fayyaa rakkoo kana itti dhiyeenyaan hordofaa jiran keessaa Liisaa Kruger tokko akkas jetti. Some people will respond in a fight or flight kind of way in which namoonni hangi tokko yaada isaan lolu deebisanii loluudhaan sodaa fi yaaddoo sadarkaa olaanaa keessa seenu. Kanneen biroon immoo rakkoo isaan mudate callisanii adoodanii ilaalu. Inni akkasii immoo jonja'anii waan sana hubachuu dadhabarraa yookaan kan afaan Ingiliziin depression jedhamu keessa seenuu ta'uu waan maluuf dammaqiinsaan hordofamuu qabu jedhan. Neersonni abbaa manaaf haadha manaa ta'an Mariisaaf Jo'aan gara yaada sammuu keessaa qabanii ilaaluuf yeroon qaban xiqqoodha. Ijoollee durbaa qaban lamaan hanga danda'ameetti fayyaa ta'anii jiraachuu akka danda'an gochuun qiyyaafata isaanii isa jalqabaati. Waan nutti dhaga'amu isaan duratti hin calaqqisnu. Kanaaf waan ta'aa jiru kan beekan natti hin fakkaatu.
sodaa guddaan hin qabu. Lamaan keenya neersota waan taaneef duunee ijoollee keenya warra malee hambifnaa laata ka jedhu jedheera Jo'aan. Yaadaan liqinfamanii jiraachuun gaarii mitii jechuudhaan immoo hayyoon akka Dr. Eesan Habib Power gorsa kennu. Kids are very observant and very intuitive about how their parents. Ijoolleen waan maatiin isaanii hojjetan baay'ee hordofu. Waan ta'uuf jirus ni tilmaamu. Wanni yeroo hedduu maatiirraa arginu hangi tokko callisanii fajajuu yookaan waan xinnoon mufannaa guddaa agarsiisuudha. Kana malees hirriiba rafuu fi fedhii nyaataan qaban ni jijjiirama. Kanaaf waan kana irratti mari'achuun hirmaannaa gama hundaa gargaaree kun balleessaa ofii ofitti fidan akka hin taane hubachuuf gargaaraa jedhaniiru. Kutaalee Yuunaayitid Isteetsi hangi tokko qajeelfama walirraa fagaachuu jedhu jalatti banamuu jalqabanii jiru. Sodaa kabiraan nama yaaddeessu immoo jedhu abbaan qabeenyaa reestorantii yookaan mana nyaataa kan ta'an Sim Kaur. I have just come out of college. I have student loans I've got to take care of if this does not. Anamma reefuun barnoota kolleejii xumuree ba'e. Liqaa maallaqaa fudheen baradhe sana baasuun qaba. Daldalli koo kun bifa tasgabbaa ta'een ittiin fufu taanaan dhimmootii rakkisoo ta'an ka biroo hedduun of harkaa qabaa jetteetti. Siimiif maatiin ishee mana nyaataa isaanii vaayirasii kooroonaaf jecha seeraan qulqulleessaa jiran. Kana caalaa qulqulleessuu qabna yoo ta'e yookaan immoo ga'aadha yoo ta'es hin beeknuu jette. If your customer feels like uncomfortable or they are being exposed. Namoonni nyaachuu dhufan yoo ittiin tolu ta'e yookaan vaayirasichaaf saaxilamnaa jechuudhaan taa'anii nyaachuu yoo hin fedhan ta'e jennee yaaddofna. Lakkoofsi namoota dhufanii nyaata bitatanii fudhatanii deemanii gadi bu'aa jira. Kunis sodaa kabiraati. Eenyutu nyaata sana tuqee attamitti hojjetamee ka jedhus ni jiraa jette Siim. Dr. Eesaan garuu kun yaaddoo sirriidha. Garuu sana bira darbee shakkii itti ammeessee sammuu jeequu hin qabu jedhan. Gama kaaniin namoonni yaada jabaa qabu jedhaman iyyuu waan isaan yaaddessuun dhabanii jechuun gorsu. Abdiin amma jiru gadi bu'aa akkuma ta'e kana keessaa ni baanaa jechuun kan gaafatan harmeen Siim yoom keessaa baanaa ka jedhus gaaffii biraatii jedhu. Abbaan Siim Daaljet Sink immoo gama isaaniitiin yeroo hagamiif daldala kana gaggeessuu dandeenya isa jedhu yerootu deebisaa jedhan. Tarii guutummaatti daldalicha cufnee iddoo kanaa deemuun gorsa gaarii ta'uu malas jedhan. Kanneen rakkoon maallaqaa isaan mudatee fi warri vaayirasiin kooroonaan qabamnaa laataa jechuun yaadda'an dhiphuu sammuu sadarkaa olaanaa keessa ka jiran ta'uu qorannaa waaltaan Pew gaggeesse agarsiisee jira. Kanaaf baatilee fuullee keenyaa keessa ogeessota fayyaa sammuu arguuf fedhiin jiru dabaluuf deema. Hagasittuu waan gaarii ta'an irratti fuulleeffachuun ni gargaaraa jedhu Dr. Habib Power. Narsii kataatee mariisaan immoo waayilota koo kan ta'an guutummaa addunyaa irratti hojii wal fakkaataa irratti bobbaanee ka jirruuf duutiif jireenyi maal akka ta'e ni hubanna. Garuu dhukkubsataa yeroo fayyu arguu caalaa kan nu gargaaru hin jiru. Dhuguman jedhaa jette dhukkubsataa fayye arguun hedduu nu gargaaraa jetteetti. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 22 yookaan kiilooherzii 13,765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiilooherzii 12,040 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiilooherzii 12,485 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina dhaggeeffattoota keenya nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraa